so shashee waliin taphane lootaafin si barsiisa walii waan eegakkata. Sababoota dhiira nurraa fageessu keessaa inni jalqabaa dubartii wanti ani jedhe hin hafin kan jettudha yookaanis kan afaan Amaaraan ambaa gannan jedhamu sana jechuudha. Kun dhugaa fakkaachuu dhiisuu ni danda'a. Garuu dubartoonni amala akkanaa qaban hedduun ni jiru. Dhiironni hiriyaa jaalalaa gaarii akka nuuf ta'an yoo feene baay'ee isaan qabu yookaan baay'ee isaan to'achuu hin qabnu. Dubartiin akkanaas kanatti nyaattu, kanatti dhugdu, kanatti uffata hiriyoota kee wanta jireenya kee keessa jiru hundumaa beekuu fi to'achuu qaba dubartii jechuudha. Kanaaf dubartoonni dhiirota gadhiisuu qabu. Mataa isaaniitiin wanta fedhan akka godhan bilisummaa kennuufii qabu. Sababni isaas isaan nu malee wantoota gochuu qaban gochuu ni danda'u. Otoo nu waliin bariin duras ofiima isaanii gochaa wanta jiraataniif jechuudha. Eeyyee sirriidha. Wantoonni sirriin turre sirrachuu qaban hedduun ni jira. Jaalallis aarsaa kafalluudha jedhama miti. Kana jechuun garuu wanta gochuu jaalatu hunduma dhiisa jechuuti miti. Egaa kanaaf dhiirri akka sirraa fagaatu kan godhu inni jalqabaa fi inni tokkoffaa ani wanta hundumaa siif hin beekaa. Nama kana argii, nama kanaan argee, nama kana waliin oolii, hiriyaa akka kanaa qabaadhu fi wantoota kana fakkaataniin jireenya kee keessa seeneen siif murteessa dubartii jedhan hin fedhan. Inni lammataa dubartii akka harmee yookaan akka haadhaa taatuu fi dhiironni gonkumaa hin fedhan. Kana yeroon jedhu hedduun keessan gaarii maaltu jibbaa jechuu ni dandeessu yookaan kan akka haadhaa namaaf taatu argameetii jechuu ni dandeessu. Dhugaan jiru garuu akkanaa miti. Sirriidha. Haadha jechuun wantoota gaggaariitiin kan ibsamudha fi madda jaalala dhugaatis. Garuu akka isin hubattan kan inni barbaadu itti gaafatamummaan haadhaa fi itti gaafatamummaan jaalallee yookaan haadha manaa garaagaradha. Haati wanta hundaa ni to'ata. Nyaattee kan nyaattee ittiin fakkaatu. Uffata uffatteellee kan sitti qorraa jiru wanta isheetti fakkaatuuf dabalitii uffadhu jetti. Kun haadha irratti wanta ta'eef bareedus karaa nama dhibbisus ni qaba. Kana jechuunis jaalalleen akka haadhaa yeroo taatutti wanta nama dhibbisu ni qaba jechuudha. Mucaan koo maal ta'ee na jala miidhamee ta'a, beela'ee laataa, dheebotee laataa, itti qorree laataa fi kan kana fakkaatan kan jedhamu kun haadha irratti yeroo ta'u hedduu ni bareeda. Jaalallee irratti yeroo ta'u yookaan abbaa manaa irratti yeroo ta'u garuu akkuma mallattoo isa jalqabaa sana gammachiisuu irra dhibbisuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma haadhaa itti gaafatamummaa hundumaa fudhachuu hin qabdu jechuudha. Jaalala keessatti itti gaafatamummaan kan nama tokkoo qofaatiin itti gaafatamummaa wal qixxee ta'ee qabu wanta ta'eef itti gaafatamummaa hundumaa annan fudhadha jechuun ati hin dandeessu hin beektu jechuudha. Kun immoo uumama dhiiraa waliin kan walitti bu'u. Sababni isaas uumamaan dhiironni dandeettii itti gaafatamummaa guddaa ta'e ni qabu. Kanaaf bu'aa bahii hundarratti ka'umsaa fi kufiinsa hundarratti itti gaafatamummaa wal qixxee ta'e wanta qabdaniif qofaa kee hunduma isaa kan kee godhachuuti hin qabdu. Ati haadha isaatis ta'e guddistuu isaatii miti. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo isa to'atteetti yeroo baay'inaan isa to'atteetti isa dhabaa deemtaa jechuudha. Sababni isaas dammi iyyuu yoo baay'atanii hadhaa jedhu mitiire. Kunuunsis bakka isaa malee yeroo baay'atu akkanumadha. Kanaaf dubartiin akka haadhaa taates dhiira fageessuu ni dandeessi jechuudha. Inni sadaffaan wanti ijoon wal qunnamtii saalaadha jettee dubartii yaaddudha. Waa'ee isaa, fedha isaa, gara fuulduraatti maal akka barbaadu, isheerraa maal akka eegu utuu hin hubatiin inni ijoon mata duree inni guddaan kanumadha jettee dubartii yaaddu dhiira ofirraa fageessuu ni dandeessi. Sababni isaas wal qunnamtiin saalaa wantoota barbaachisaa keessaa tokko yoo ta'e iyyuu wanta ijoo fi wanta qofaasaa gahaa ta'e miti. Kanaaf karaa kana yoon isa gammachiise gahaadha jettee yaaduu hin qabdu yookaan kanaan gammannaan eessayyuu hin dhaqu jettee yaaduu hin qabdu. Sababni isaas kun dhiirri wantoota isheerraa barbaadu keessaa isa tokkodha malee isa ijoo fi isa gahaati miti. Eeyyee kun wantoota dhiironni barbaadan keessaa isa tokkodha. Garuu qofaa isaatti bu'aa hin qabu jechuunis wantoota biroos kan isaan barbaadan ni jiru. Dubartiin ani siree irratti ciisollaan na dhiisuu hin danda'u jettee yaadduuf eeyyee si dhiisuu yookaan sirraa deemuu ni danda'a. Sababni isaas wantoonni jireenyaaf barbaachisan hedduutu jiru. Isaatiin gaarii taate wantoota kaaniin immoo amala hin qabdu yoo ta'e kan isa jeeqxu yoo ta'e si dhiisee deemuu ni danda'a. Deemes dubartii sirra fooyyofsuu taatee fi amalallee qabdu argachuu wanta danda'uuf jechuudha. Kuni dubartoota hundarratti miti. Dubartoota baay'ee xiqqoo irratti amala argamudha. Nyaanni dhala namaadhaaf wanta baay'ee barbaachisaadha. Garuu qofaasaa bu'aa hin qabu. Bishaan barbaachisaadha, manni jireenyaa barbaachisaadha, uffanni barbaachisaadha. Akkanuma jireenya gahaa jedhamuuf yookaan hariiroo gahaa jedhamuuf walqunnamtii saalaan ala
wantoonni barbaachisoo ta'an kan biraan ni jiru jechuudha. Inni arfaffaan dubartii wanta hundumaa herregdu yookaan ogeettii herregaa taate jechuudha. Karaa biraan dubartii wanta gaarii ta'e gootee deebii isaatiin wanti gaarii akka deebi'uuf eegdu jechuudha. Fakkeenyaaf kennaa ta'e bittee yoo kennitee fi innis kennaa kan biraa bitee akkasiif deebisu yoo eegda ta'e, yeroo oolmaa gaarii ta'e ooltuu fi innis akkanuma oolmaa gaarii akkasiif deebisu yoo eegda ta'e, sababni isaas hariiroon jaalalaa wanta kennanii fudhatanii miti. Yeroo nama gaarii taatuu fi yeroo kabajuuni, yeroo wanta hundumaan bukkee isaa dhaabbattu deebii isaatiin innis wanta kana hundumaa akka inni siif deebisuuf ta'uutii hin qabu. Kan ta'uu qabu wanti isa gammachiisu, abjuun isaatii siin gammachiisu wanta ta'uuf. Kanaaf ana akkasiif hin godhaa, akkasiin siif kennaa, oolmaa sirraan qabaa jechuun dhiira ofirraa fageessu. Akkuma maatiin yeroo daa'ima isaa guddifatu bor haa guddatu nama haa ta'u jedhee wanta gaarii godhu, nutis jaalala isaaf qabnu ibsuudhaaf malee deebii argachuuf yookaan faayidaa mataa ofiif ta'uu hin qabu. Yoo akkana ta'e hariiroon sun jaalala osoo hin taane daldalatti jijjiiramaa jechuudha. Jaalalli immoo daldalaa miti. Sababoota dhiirri tokko akka sirraa fagaatu kan godhan keessaa inni shanaffaa, dhiirri dubartii isarratti baatu yookaan isarratti mudii qabattu gonkumaa hin fedhu. Namni kamiyyuu guutuu miti. Kanaaf jaalalleen keetis dadhabinoota hedduu ni qabaata. Atis karaa argatte hundaan dadhabinoota isaa irratti baacuu yookaan ashoofuu hin qabdu jechuudha. Sababni isaas dhiironni uumamaan kabajamuu ni jaalatu. Keessumaa yeroo namoota bira ta'anitti, yeroo hiriyootaa fi maatii isaanii bira ta'anitti dadhabinoota isaanii kan kaasnu yoo ta'e yookaan kan itti ashoofnu yoo ta'e kun balaa guddaadha. Siif baacoo ta'uu ni danda'a ta'a. Isaaf garuu wanta guddaa fi wanta isa miidhudha. Kanaaf hanga danda'ametti dadhabina isaa beekii fi yookaan hubadhuu fi. Inni shanaffaan baay'ee ol of kaasu yookaan akka intala mootiitti of ilaalu. Kunis sirriim akka badhaasaatti yookaan akka kennaa guddaatti of ilaaluun sirriim. Sababni isaas lamman keessaniyyuu kennaa waliitii miti. Wanta tokkoo keessaniif maltaniif waliif kennamtani malee. Akkanatti of ilaaluun akkas nu gochuu qabdaa, akkas ta'uu qabaa, ani hojii hojjechuun qabu, ani intala mootiitii fi kan kana fakkaatan of jechuun hangamiyyuu bareeddu yoo taate, hangamiyyuu beektuu yookiin nama baratte yoo taate, hangamiyyuu sooressa yoo taate, jaalala keessatti kun isa ijootii miti. Jaalalli hanga jaalalaan malee jarreen kanaan hin madaalamu. Dhiirri tokko akka sirraa fagaatu sababoota godhan keessaa inni torbaffaa fi inni dhumaa, dubartii akkan yaadee fi akka naaf ta'uu qaba jettee yaaddudha. Kun asoosama irratti yookaan fiilmii irratti ta'uu ni danda'a. Jireenya dhugaa irratti garuu wanti kun gonkumaa hin jiru. Kana bareedu, qabeenyi isaan akkas ta'e, dargaggeessa kan ta'e, ulaagaa hedduu keewwannee kana hunda guutuu qaba jennee dubartoonni eegnu dhiira ofirraa fageessu. Namni hundumtiyyuu dadhabina qaba. Atillee akkanuma dadhabina ni qabda. Wanta feene hunda karaa feene hundumaan argachuu kan nuti dandeenyu fiilmii irrattidha. Kanaaf wanta arganne irratti gammadduu taanee jiraachuu qabna jechuudha. Yookaan immoo yeroo hundumaa kennaa nuuf kennaa, yeroo hundumaa nu gammachiisaa, yeroo hunda nu bashannansiisaa, dhiira nu waliin jiraatu eeguu yookaan barbaaduu hin qabnu. Sababni isaas kun barreeffama yookaan fiilmii irratti yoo ta'uu baate namni kamiyyuu dadhabaadha, namni kamiyyuu ni nuffaa. Kanaaf wanta kana guutummaa guutuutti argachuu hin dandeenyu. Namni kamiyyuu guutuu miti. Namni kamiyyuu rakkoo mataa isaa fi rakkoo hedduu ta'e ni qabaata. Yeroo ta'e irratti wanta nu barsiise, wanta nuuf kennu, wanta nuuf gammachiisu illee gochuu dhiisuu ni danda'a. Yookaan immoo yeroo tokko wantoota nu gaddisiisan, nu boosisan illee dubbachuu ni danda'a. Kuni amaluma namaa keessaa isa tokko wanta ta'eef wanta hundumayyuu beekne haaluma isaa waliin jiraachuu wayyaan jira. Akkanumallee dhiirris akkuma nama fe'eeyyuu dogoggoruu ni danda'a. Egaa qophiin har'aa mata duree kanarratti isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Akka isin barnootaa fi hubannoo cimaa irraa argattan shakkii hin qabu. Yaadaa fi gaaffii qabdan komentii jalatti naaf barreessaa jechaa qophii biraatiin guyyaa boruu hanga walitti deebinutti nagaan tura. nagaan tura.
Ashamaa kam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota qophii fayyaa Oromiyaa. Ani Ilillii Amanuuti. Guyyaa har'aa immoo amala dubartootaa keessaa kan dhiirota nurraa ari'an yookaan nurraa fageessan torba irratti kan haasofnu ta'a. Egaa akkuma beekamu dhiironni dubartoota irraa amaloota jaalatan qofa osoo hin taane amaloota jibban illee ni qabu. Egaa yeroo hedduu dhiira qabachuun dadhabee, dhiira waliin hariiroo dheeraa qabaachuun nan dadhabee. Maalin godhe anisaaf kana nan godha kanan raawwadha. Dhiironni ulfina hin jaalatanii dubartii ta'uufis hin jaalatanii yeroo jennullee dhagahama. Egaa kanarraa ka'uun dhiironni dubartoota waliin akkan turre sababoota isaan godhan jedhamee kan yaadamu kitaabarraa dubbisuudhaan akkanumas intarneetarraa bakka tokko tokkorraa barbaaduudhaan isiniif qabadheen dhiyaadheera. Egaa qophii kana laayik sheer gochuudhaan akkasumas chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Sababoota dhiira nurraa fageessu keessaa inni jalqabaa dubartii wanti ani jedhe hin hafiin kan jettudha yookaanis kan afaan Amaaraan ambaagannan jedhamu sana jechuudha. Kun dhugaa fakkaachuu dhiisuu ni danda'a. Garuu dubartoonni amala akkanaa qaban hedduun ni jiru. Dhiironni hiriyaa jaalalaa gaarii akka nuuf ta'an yoo feene baay'ee isaan qabu yookaan baay'ee isaan to'achuu hin qabu. Dubartiin akkanaas kanatti nyaattu, kanatti dhugdu, kanatti uffata hiriyoota kee wanta jireenya kee keessa jiru hundumaa beekuu fi to'achuu qaba dubartii jechuudha. Kanaaf dubartoonni dhiirota gadhiisuu qabu. Mataa isaaniitiin wanta fedhan akka godhan bilisummaa kennuufii qabu. Sababni isaas isaan nu malee wantoota gochuu qaban gochuu ni danda'u. Otoo nu waliin bariin duras ofiima isaanii gochaa wanta jiraataniif jechuudha. Eeyyee sirriidha. Wantoonni sirriin turre sirrachuu qaban hedduun ni jira. Jaalallis aarsaa kafalluudha jedhama miti. Kana jechuun garuu wanta gochuu jaalatu hunduma dhiisa jechuuti miti. Egaa kanaaf dhiirri akka sirraa fagaatu kan godhu inni jalqabaa fi inni tokkoffaa ani wanta hundumaa siif hin beekaa. Nama akkana argii, nama akkanaan argee, nama akkanaa waliin oolii, hiriyaa akka kanaa qabaadhu fi wantoota kana fakkaataniin jireenya kee keessa seeneen siif murteessa dubartii jedhan hin fedhan. Inni lammataa dubartii akka harmee yookaan akka haadhaa taatuu fi dhiironni gonkumaa hin fedhan. Kana yeroon jedhu hedduun keessan gaarii maaltu jibbaa jechuu ni dandeessu yookaan kan akka haadhaa namaaf taatu argameetii jechuu ni dandeessu. Dhugaan jiru garuu akkanaa miti. Sirriidha. Haadha jechuun wantoota gaggaariitiin kan ibsamudha fi madda jaalala dhugaatis. Garuu akka isin hubattan kanan inni barbaadu itti gaafatamummaan haadhaa fi itti gaafatamummaan jaalallee yookaan haadha manaa garaagaradha. Haati wanta hundaa ni to'ata. Nyaattee kan nyaattee ittiin fakkaatu. Uffata uffatteellee kan sitti qorraa jiru wanta isheetti fakkaatuuf dabalitii uffadhu jetti. Kun haadha irratti wanta ta'eef bareedus karaa nama dhibbisus ni qaba. Kana jechuunis jaalalleen akka haadhaa yeroo taatutti wanta nama hibbisu ni qaba jechuudha. Mucaan koo maal ta'ee na jala miidhamee ta'a, beela'ee laataa, dheebotee laataa, itti qorree laataa fi kan kana fakkaatan kan jedhamu kun haadha irratti yeroo ta'u hedduu ni bareeda. Jaalallee irratti yeroo ta'u yookaan abbaa manaa irratti yeroo ta'u garuu akkuma mallattoo isa jalqabaa sana gammachiisuu irra dhiphisuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma haadhaa itti gaafatamummaa hundumaa fudhachuu hin qabdu jechuudha. Jaalala keessatti itti gaafatamummaan kan nama tokkoo qofaatiin itti gaafatamummaa wal qixxee ta'ee qabu wanta ta'eef itti gaafatamummaa hundumaa annan fudhadha jechuun ati hin dandeessu hin beektu jechuudha. Kun immoo uumama dhiiraa waliin kan walitti bu'u. Sababni isaas uumamaan dhiironni dandeettii itti gaafatamummaa guddaa ta'e ni qabu. Kanaaf bu'aa bahii hundarratti ka'umsaa fi kufiinsa hundarratti itti gaafatamummaa wal qixxee ta'e wanta qabdaniif qofaa kee hunduma isaa kan kee godhachuuti hin qabdu. Ati haadha isaatis ta'e guddistuu isaatii miti. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo isa to'atteetti yeroo baay'inaan isa to'atteetti isa dhabaa deemtaa jechuudha. Sababni isaas dammi iyyuu yoo baay'atanii hadhaa jedhu mitiire. Kunuunsis bakka isaa malee yeroo baay'atu akkanumadha. Kanaaf dubartiin akka haadhaa taates dhiira fageessuu ni dandeessi jechuudha. Inni sadaffaan wanti ijoon wal qunnamtii saalaadha jettee dubartii yaaddudha. Waa'ee isaa, fedha isaa, gara fuulduraatti maal akka barbaadu, isheerraa maal akka eegu utuu hin hubatiin inni ijoon mata duree inni guddaan kanumadha jettee dubartii yaaddu dhiira ofirraa fageessuu ni dandeessi. Sababni isaas wal qunnamtiin saalaa wantoota barbaachisaa keessaa tokko yoo ta'e iyyuu wanta ijoo fi wanta qofaasaa gahaa ta'e miti. Kanaaf karaa kana yoon isa gammachiise gahaadha jettee yaaduu hin qabdu yookaan kanaan gammannaan eessayyuu hin dhaqu jettee yaaduu hin qabdu. Sababni isaas kun dhiirri wantoota isheerraa barbaadu keessaa isa tokkodha malee
isa ijoo fi isa gahaati miti. Eeyyee kun wantoota dhiironni barbaadan keessaa isa tokkodha. Garuu qofaa isaatti bu'aa hin qabu. Jechuunis wantoota biroos kan isaan barbaadan ni jiru. Dubartiin ani siree irratti ciisolaan na dhiisuu hin danda'u jettee yaadduuf eeyyee si dhiisuu yookaan sirraa deemuu ni danda'a. Sababni isaas wantoonni jireenyaaf barbaachisan hedduutu jiru. Isaatiin gaarii taate wantoota kaaniin immoo amala hin qabdu yoo ta'e, kan isa jeeqxu yoo ta'e si dhiisee deemuu ni danda'a. Deemees dubartii sirra fooyyoftuu taatee fi amalallee qabdu argachuu wanta danda'uuf jechuudha. Kuni dubartoota hundarratti miti. Dubartoota baay'ee xiqqoo irratti amala argamudha. Nyaanni dhala namaadhaaf wanta baay'ee barbaachisaadha. Garuu qofaasaa bu'aa hin qabu. Bishaan barbaachisaadha, manni jireenyaa barbaachisaadha, uffanni barbaachisaadha. Akkanuma jireenya gahaa jedhamuuf yookaan hariiroo gahaa jedhamuuf walqunnamtii saalaan ala wantoonni barbaachisoo ta'an kan biraan ni jiru jechuudha. Inni arfaffaan dubartii wanta hundumaa herregdu yookaan ogeettii herregaa taate jechuudha. Karaa biraan dubartii wanta gaarii ta'e gootee deebii isaatiin wanti gaarii akka deebi'uuf eegdu jechuudha. Fakkeenyaaf kennaa ta'e bittee yoo kennitee fi innis kennaa kan biraa bitee akkasiif deebisu yoo eegda ta'e, yeroo oolmaa gaarii ta'e ooltuu fi innis akkanuma oolmaa gaarii akkasiif deebisu yoo eegda ta'e, sababni isaas hariiroon jaalalaa wanta kennanii fudhatanii miti. Yeroo nama gaarii taatuu fi yeroo kabajuuni, yeroo wanta hundumaan bukkee isaa dhaabbattu deebii isaatiin innis wanta kana hundumaa akka inni siif deebisuuf ta'uutii hin qabu. Kan ta'uu qabu wanti isa gammachiisu, abjuun isaatii siin gammachiisu wanta ta'uuf. Kanaaf ana akkasiif hin godhaa, akkasiin siif kennaa, oolmaa sirraan qabaa jechuun dhiira ofirraa fageessu. Akkuma maatiin yeroo daa'ima isaa guddifatu bor haa guddatu nama haa ta'u jedhee wanta gaarii godhu, nutis jaalala isaaf qabnu ibsuudhaaf malee deebii argachuuf yookaan faayidaa mataa ofiif ta'uu hin qabu. Yoo akkana ta'e hariiroon sun jaalala osoo hin taane daldalatti jijjiiramaa jechuudha. Jaalalli immoo daldalaa miti. Sababoota dhiirri tokko akka sirraa fagaatu kan godhan keessaa inni shanaffaa dhiirri dubartii isarratti baatu yookaan isarratti mudii qabattu gonkumaa hin fedhu. Namni kamiyyuu guutuu miti. Kanaaf jaalalleen keetis dadhabinoota hedduu ni qabaata. Atis karaa argatte hundaan dadhabina isaa irratti baacuu yookaan ashoofuu hin qabdu jechuudha. Sababni isaas dhiironni uumamaan kabajamuu ni jaalatu. Keessumaa yeroo namoota bira ta'anitti, yeroo hiriyootaa fi maatii isaanii bira ta'anitti dadhabinoota isaanii kan kaasnu yoo ta'e yookaan kan itti ashoofnu yoo ta'e kun balaa guddaadha. Siif baacoo ta'uu ni danda'a ta'a. Isaaf garuu wanta guddaa fi wanta isa miidhudha. Kanaaf hanga danda'ametti dadhabina isaa beekii fi yookaan hubadhuu fi. Inni shanaffaan baay'ee ol of kaasu yookaan akka intala mootiitti of ilaalu. Kunis sirriin akka badhaasaatti yookaan akka kennaa guddaatti of ilaaluun sirriin. Sababni isaas lamman keessaniyyuu kennaa waliitii miti. Wanta tokkoo keessaniif maltaniif waliif kennamtani malee. Akkanatti of ilaaluun akkas nu gochuu qabdaa, akkas ta'uu qabaa, ani hojii hojjechuu hin qabu, ani intala mootiitii fi kan kana fakkaatan of jechuun hangamiyyuu bareeddu yoo taate, hangamiyyuu beektuu yookiin nama baratte yoo taate, hangamiyyuu sooressa yoo taate, jaalala keessatti kun isa ijootii miti. Jaalalli hanga jaalalaan malee jarreen kanaan hin madaalamu. Dhiirri tokko akka sirraa fagaatu sababoota godhan keessaa inni torbaffaa fi inni dhumaa dubartii akka ni yaadee fi akka naaf ta'uu qaba jettee yaaddudha. Kun asoosama irratti yookaan fiilmii irratti ta'uu ni danda'a. Jireenya dhugaa irratti garuu wanti kun gonkumaa hin jiru. Kana bareedu, qabeenyi isaan akkas ta'e, dargaggeessa kan ta'e, ulaagaa hedduu keewwannee kana hunda guutuu qaba jennee dubartoonni eegnu dhiira ofirraa fageessu. Namni hundumtiyyuu dadhabina qaba. Atillee akkanuma dadhabina ni qabda. Wanta feene hunda karaa feene hundumaan argachuu kan nuti dandeenyu fiilmii irrattidha. Kanaaf wanta arganne irratti gammadduu taanee jiraachuu qabna jechuudha. Yookaan immoo yeroo hundumaa kennaa nuuf kennaa, yeroo hundumaa nu gammachiisaa, yeroo hunda nu bashannansiisaa, dhiira nu waliin jiraatu eeguu yookaan barbaaduu hin qabnu. Sababni isaas kun barreeffama yookaan fiilmii irratti yoo ta'uu baate namni kamiyyuu dadhabaadha, namni kamiyyuu ni nuffaa. Kanaaf wanta kana guutummaa guutuutti argachuu hin dandeenyu. Namni kamiyyuu guutuu miti. Namni kamiyyuu rakkoo mataa isaa fi rakkoo hedduu ta'e ni qabaata. Yeroo ta'e irratti wanta nu barsiise, wanta nuuf kennu, wanta nuuf gammachiisu illee gochuu dhiisuu ni danda'a. Yookaan immoo yeroo tokko wantoota nu gaddisiisan, nu boosisan illee dubbachuu ni danda'a. Kuni amaluma namaa keessaa isa tokko wanta ta'eef wanta hundumayyuu beekne
haaluma isaa waliin jiraachuu wayyaan jala. Akkanumallee dhiirris akkuma nama fe'eeyyuu dogoggoruu ni danda'a. Egaa qophiin har'aa mata duree kanarratti isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Akka isin barnootaa fi hubannoo cimaa irraa argattan shakkii hin qabu. Yaadaa fi gaaffii qabdan komentii jalatti naaf barreessaa jecha qophii biraatiin guyyaa boruu hanga walitti deebinutti nagaan tura.